tu jarri. Rakkoon isin irraa himiti uummata dhugaa Oromoo irraa. Dhugaa Oromoo haga awwaalanii dhugaa anoleef jalan koo hanga awwaalanii yakka wallaggaa guyyitti hojjetan kana hanga awwaalanii gootummaa Minilik hanga samii baasanitti sodaatanis laamshoftanis udduba deebitanis teessan saniin sanumaa jechuudha. Otoo dubbannu siidaan anoleedhaa fi calanqoo waan siidaa wareegamtootaa yookiin immoo miidhamtootaa qofa ta'ee yaadamuudhaa qaba jedheetii yaaddu siidaa goototaatidha. Siidaa namoota seenaa eenyummaa keenya afaan keenyaan akka dubbannu aadaa keenyaan akka boonnuun warra wareegamee nu tursedha akka nuti gabrummaadhaaf tole hin jenne warra aarsaa kaffalee nutti agarsiisedha waan ta'eef iyyuu anaa fi siidaa goototaa siidaa yaadannoo goototaa akkasumas immoo gootummaa isaaniitiif wareegamanii akka ta'ettan hubadha waan ta'eef iyyuu yeroo baay'ee qondaalonni mootummaatii fi namoonni eenyummaa isaanii afaan Amaariffaatiin qarame ilaalcha warra kaabaa kana qabanii akka waan miidhamuudhaaf bo'oo qofaa fi siidaan sun achitti dhaabbateetti ilaalamuudhaa qaba jedheetii hin yaadan yoo xiqqaate abboonni keenya maalirraa ka'aniitu sadarkaa kanarra gahanii sadarkaatti lafeen kuma hedduudhaanii iddoo tokkotti awwaalamu akkasumas immoo harkii fi harmi cite kun siidaadhaan dhaabbatu akkamitti gahame jedhamee akka yaadamuu fi diddaa barsiisa jedhee nama waan ta'eef iyyuu siidaawwan kunniin siidaa ittiin gootota keenya yaadannu siidaa ittiin warra weerartoota koloneeffattoota meeshaa albuuda biyyaa gurguranii biyya gananii walirratti ka'anii ormarraa gargaarsaan argataniini saba isaan fakkaatu afaan isaanii dubbatu ollaa isaanii jiraatutti ka'anii gabbarsiisuudhaaf barbaadan didanidha. Meeshaa aadaatiin meeshaa lola aadaatiin gaggeeffame jechuudha kan gargaarsa ormaa hin qabne ofii isaatii kan ofirratti hirkate qabsoo hadhaawaa geggeessuu isaaniitiin utuu harki isaanii muramu utuu harmi isaanii muramu utuu akka irraa baratamuu fi adabbiidhaaf godhamu lakki kun duubatti nun tarkaanfachiisu jedhanii akka nuti har'a oromummaa himannu akka nuti eenyummaa wal fakkaataa har'a qabnu kana qabnu kaabaa kibbatti bahaa dhihatti akka afaan oromoo dubbannee waliif galluu fi eenyummaa amma himannu kana namoonni nu tursanii warra yeroo sana didaniidha jedheetiin yaada waan ta'eef iyyuu diduu isaaniitiin immoo uleen adabbii isaanirra godhamee balleessaniitii miti hin bitamu jedhaniiti isiniin akkasittiin isin adabneetu warri kaan immoo utuu adabamin akka isaan bitaman goona jedhaniitu kan isaan warri weerartoonni ulee adabbii irratti fudhatan yookiin immoo meeshaa gargaarsaa biyyoota garaagaraarraa argataniin liqaadhaan yookiin immoo bittaa jijjiirraa albuudaatiin argataniin taasisan sanaa diduun isaanii anaaf seenaan ani itti boonuudhaa fi ammas immoo qarriffaan isaanii jiraaf hin jiru qeensi isaanii jiraaf hin jiru adda baafataa ittiin deemnuuf yaadannuu fi isa kaleessaa irratti hundoofne murtoowwanii fi hariiroo amma qabaannu akka xiinxallu kan na godhudha jedhee yaada waan ta'eef iyyuu anaan akka kiyyattii fi hiriyoonni kiyya baay'eenis namoonni yaadaa fi ilaalcha wal fakkaataa qabnu umurii kiyya irratti argaman dargaggoonni yaada qajeelaadhaa qabanii fi ilaalcha warra soddaatiin guutummaan guutuudhaatti hin booji'amne qabanii barbaachisaa ta'uu isaatti warra amanan. Seenaa yeroo itti dubbatan nu biran geenu. Oromoon gaafa seenaa ofii laakka'uu calqabe tokkoon nama siidaan dhaabbachuu fi qabu dhaabee tokkoon nama siidaan isaa diigamuu qabu diiguu deemu. Kana dubbiin. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyya deebi'ee dhiifama naa godha for the network interruption. Enjira barsiisa daqiiqaa takka lama dubbadhe irraa booda si salaanni deebi'e. Baay'ee dubbadha. Divaayisiin na jalaa itti beektaa baaseen qabbaneessi deebi'e. Dhiifama naa godha. Dubbadha. Itti fufi qeerroo taa'ina. Dhiifama yoo isin afoo haasa'e illee na gocha. Hundi keessanuu nagaa jirtanii akkam fayyaadha isiniin jedha. Isa kanarraa fi dhageeffataa ture callifneetu malaallaa waan samoona kana deemaa jiru. Adawaa wal qabatee namni keenya dhugaadha akkuma killee lukkuu yoo buustu daa'imman jalaa fuutu kana yoo waa ajandaa wayii ugurii gadi dhufe taf jedhanii fuudhanii beekta. Bilbilaan ho'isuu fi ajandaa garee godhanii akkasitti waan akkasiisan ho'isanii. Dhimma aanolee namoonni remember goote yoo jiraatanii 2019 dhamoo 2018 keessa kuma lamaa fi 18 keessa moo akkami yeroo taayee fi addisuu sheekodha jedhan tokko
Maammeen biyya jirta yeroo san hiriira ba'aa turre. Aanolee Ambootti jalqabame dubbiin kun. viidiyoo hiriira sanii hin qabnaayyuu barsiisaatis naannoo jirtanii bahuu dandeettanii. Yooma san lafa sochoofne waltajjii san keessatti an hirmaadhee ture galma abbaa gadaatitti. Ol kaafne viidiyoo sun indoom galma Addisuu Araggaa gidee torba suduuja bu'eetiin hin dhiifama gaafate Oromoo. Ol ka'ee jechuu galma abbaa gadaatitti. Indoo gongoree ani kan jedhe waan biraati garuu mooyituyyuu erguma Oromoo rifachiise erguma Oromoo Arsii rifachiise Oromoo Arsii jechuun lafee dugdaa Oromooti. Jedhee harka kennate. Dhuunfatti yeroo waltajjii irraa gadi ba'amu harka kennachiifne siin jedha. Waltajjii san keessa nutu ture jechuudha. Yeroo san ijoollee qeerroo jedhaniitiin aanota irraa guddina irraa akkasii nu waamaa turan. Kuni maaliif har'aa miti kakaa'ame. Qaama mootummaatirraa dhima ka'a. Kana qofaa miti gaafa taateen daadda irratti raawwatame achi jirra. Waa'ee aanolee. Intervii isaa kanattillee gadhiifte tana fakkaate barsiisa. Garaa lamaan hin gadhiise akkaawuntii lamaanii. Akkaawuntii tokko irratti illee kan biraas irratti marsaa lamaan guutuun gallakkise Aarsaa Jawaar godhe gaafa san. Aasaa Jawaarii ka isaatu gadhiifame malee keenna fa'a achi dhaabbanne nullee haasaa turre. Aanolee nuufi lafee dugdaati nuti hambaa aanoleeti nuti hambaa calii calanqooti. Haasaa turre intervii godhaa turre Abraaffaa achirratti. Lamaa sadii yeroo jeneraal Kamal Galchullee dhufe achitti haasaa turre. Yeroo silaa namni kamuu dhufu Maammadin beeka keessummaa achitti simachiisaa turre waan ijoollee itayyaa ta'aniif nurraan dhufa namni. Kanaaf maal si fakkaate namni amma waa'ee siidaa aanolee haasa'u kun aanolee baha jira dhiha jira magaalaa keessa jira baadiyyaa keessa jira siidaan sun atqaachaa lookeeshinii siidaa saniitu kan beeyne akkanumaan asirraa haasa'a. Siidaa aanolee yoo xiqqaate nu dhaloota kennayyuu miti. Aanolee gaafa nadhii gammadaa achi dhaabate mee barsiisan beektaa yoo akka tasaa ta'e maamma sirriitti beektan jedheela lafeen lafe bahee bar. Daa'imman taane gaafa aanolee hojjetamu beekaa. Lafeen akka hamma ammaatti lafeen warra yeroo san harkaa fi harmi muramee lafe bahe. Siidaa sopaati maali wanna jedhamuyyuu miti qabatama jechuudha. Lafeen sun immoo iyyuu muuzeemii keessa jira. Amma sa'aatii kanatti lafeen awwaala keessaa bahe, qabrii keessaa bahe, kan nama 4,500 bakka tokko awwaalame, kan namni 5,000 bakka tokko awwaalame. Uummanni 12,500 ol ka achitti ciccite lafeen sun achi yaa'aa ture. Har'a ammoo namni ummaan distaansii irra taa'ee Eurooppii fi Ameerikaa biyya Arabaa kana keessa taa'eetiin waa'ee fa'aa banateetuma waa'ee aanolee siimpil godhee yoo haasa'u. Gatii itti kaffalla obboleessa kiyya maal taate har'a amma sa'aatii kana waan biraati irratti an akka dhuunfatitti aanolee anaaf mana amantaa lammataati. Si galaami akka dhuunfaa kiyyaatti aanolee anaaf mana amantaa lammataati jedhee yaada. Dhimma paartii, dhimma jinnii, dhimma maalii I don't care about political party. Abbaan barbaade badhaadhinni abbaan barbaade ka barbaade deeggaruu danda'a garuu aanolee dhimma paartiitii miti. Dhimma sabaati, dhimma eenyummaati. Dhimma eenyummaa kanammoo as fidamee qeenxetti ta'e deebifamee akka reeffamma attaa godhanii uummata Arsiititti achi dhiibuu akkas hin danda'amu. Wanti aanolee irra raawwatame waan Oromoo miliyoona 60 irra raawwatame. Wanti tuulama irratti buqqaatiin uummata tuulamaati irratti abeebee tufaa muunaaf irra raawwatame sun ka Oromoo guutuu maraati. Akkasuma immoo iyyuu ka calii calanqoo guyyaa takkatti maksimam mooga xiqqaata uummata bakka tokkotti 3,500 ol bakka takkatti calka jedhe. Kolaatiin qeerroo haroo qeerroo azulee akkuma reef Mahammad tuqaa ture. Iddoo hundatti ka raawwatame sirna haroo qeerroo nageessu. Yaa sirna eenyummaati. Daaddan bar namni keenya kun seenaa kaleessaan dubbisu. Seenaa waggoottan darbee mi'a haa dubbisuu baatu. Yeroo Jawaar waan kanarra deemaa ture achi dhaabbatee Hamzaa Booranaa fa'aa Jawaar Mahammad fa'aa haasaa turan yeroo jila kaafaa hotiin deeman san. Sanduuba deebi'ee hin laalu. Gaafa lola qonnaan bulaa baalee gaafa lola barattoota qonnaan bulaa baalee barattootaa fi qonnaan bulaa baalee maal akka ta'ame seenaa sirriitti lafa kaa'amee ture.
namni keenya kan beeku. Gammoojjii baalee jennee haasofnee bakka qotee bultoota hedduu kana biraan bifne gootota baddaaf gammoojjii baalee. Dubbataa ture sirriitti. Bakka sanillee qabsoo kana xiqqeessuuf qabsoo qonnaan bultoota baalee jedhanii jirre. Eeyyuu barsiisa isinii xumuraa ammaaniif jechuu barbaadetti waa'ee sagaleen keenya jiraa barsiisa. Sagaleen keenya jiraa. Wanti rakkoo qaba dubbadhu saayina dhiifa. Rijira kan keessirri jira kan keessirri jira. Hojjetaniiti. Maamme yoo deemuu feete deemi inshaallah wal agarra maamme yoo deemuu feete deema jee karaa reega jira. Waa'ee dhimma siidaa irratti illee yeroo biyya jirru illee poropozaala dhiyeessinee waraqanni sun amma ammaatti na bira jiraayyuu akka qeerrootitti illee ijoolleen godina illee jirti aanota. Waan wantoota sanniin baay'ee asirra kaasuu waan hin barbaanneef haaromsuufuu kallattii qabsiifannee turre kallattii aadaa fi turizimiitiin aanarraa istaandaardi goonee turre Oromiyaatitti yeroo biyya jiru. Garuu taateen Hacaaluu dhufee jennaan wanti sun marti bakka jiru hin jira gatii nu kaffalchiise kun biyyaa ba'ee kun hin hidhamee akkas ta'e waa'ee siidaa aanulee itti otoo hin taane namni dhimma jiraatuuf jiraatu dhabuu keessa jira waggoottan arfa shanan kana jechuudha. Kanaaf dhimmi siidaa aanulee daran akka haaromsamu akkuma reef maammeen jedhe kanaa olitti siidaawwan biraatu iddoolee hambaalee Oromoon itti gatii kaffalan hojjetuudhaaf karoora keenya gochuudha malee sammuu keenya keessa miimoorii keenya keessa galchuudha malee wantoota amma namoonni tokko tokko asirratti akka reef Jamaal jedhu mataa miilli isaa kana mangalle afaan Oromoo dubbatuuf waan afaan Oromoo dubbate qofaaf waan immoo iyyuu tiktokii kanarratti kaan sobeetiin hin beekamtii argateef namni kumni isa jala taa'eetiin obboleessa kiyya namni kumni 10 as jala taa'e isa dhaggeeffate. Magaalaa Itayyaa seenee siidaa aanulee waa'ee siidaa aanulee adii gamoodoo jedhe guyyaa takkatti sama irra isa fuudhan. As gubbatti haasa'u kanaa miti. Aanulee magaalaa Itayyaatirraa kiiloomeetira 9 fagaattimi. Kiiloomeetira 9 achi bosona gaseenu mitiiti. Magaalaa san keessa dhaabbatee aanulee adii gamoodoo jedhe uummanni guyyaa sanitti ibidda itti qabee guba. Isuma san abbaa barbaade maanta. Kanaaf dubbiin akka asirraa haasa'an kanaa miti yoo rabbi jedhe immoo yoo haalli amma biyya keessa jiru kun dukkanni amma rakkoo siyaasatiin xaxaa ta'eetiin gatii wal kaffalchiisaa jiru yoo kallattii nuu qabate nageenyi haa bu'uuti gaafa nageenyi bu'e immoo iyyuu waa'ee aanulee akkaataa itti aanulee haaromsannu aanulee moodarni ka duraa caalaa moodarni goonee siidaawwan achi keessa caccabasan haga danda'amaa ta'een karaa kamiinuu akka godhuu qabnu. Kanarratti sammuu keenya keessa galchuudha malee waan seenaa aanulee duubatti hin deebi'ama jedhame odoo ka ta'u taate akkuma reefsiniin jedhe karaa mootummaatiin yaalanii turani hin milkoofne waan ta'eef akka keenyatti immoo aanulee ka Oromoo maraati jenneetuma fudhanna jedheetiin yaadaan of kolchaa waan isin dheeresseef.